السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ولتن جرتو فيا ويا بقى جراتن بقر مجيتن كانوا داو تجرتني في كانوا رد فجرتن عندك سنغلتهم وفيا تادا وروني هارا وتتنين رفتن اللين شير لايك سبسكرايب قولون دقتنا باي فيا ويا بقى جراتن بقى نغان ولتن نغا قبدو قرر مدي لما مال لغا اجي مدي لما مال أرغا مال تجر أدون هاراوني بقى جراتني نغان وفتا جرادا warra khairii wal yaaddatu fi warra khairii wal jaalatu rabbiin waa godhu kan sharri yaaduu fi kan shira dalaguu fi kan sharri yaadu saba ofirratti fi biyya ofirratti nama ofirratti gaaf tokko ni salphata hanga fedhe yoo bulu jechuudha. Rabbiin ammoo abbaa quwwaatii abbaa dandeettiiti. Ka sharri dalaguus isumaa karaa san qajeelchee ka khairii dalaguus isumaa karaa san qajeelchee rabbi karaa khaiiriitti nu qajeelchu baga jiraattanii waan biraa illee miti waayarra taayee dandaadha maqaa sharriitiin moggaafamee hangarraa jiraataa turee fi faarfamaa turee fi maqaan isaa ka'aa ture har'a immoo baarlamaa isaanii keessatti caffee isaanii keessatti salphisanii waan sanirraa hedduu namni haasaa jira. Haa ta'uti garuu namni haqa namaa dhoksuu fi namni dhiiga namaa dhoksuu fi namni mirga namaa dhoksu fakkeenya isarraa fudhatuu qaba jechuudha. Yoona namni kun immoo nama dhugaa Oromoo dhoksaa jiru, nama dhiiga namaa dhoksaa jiru, nama dhugaa namaa dhoksaa jiru, nama immoo afaan dabaa dubbataa jiru, nama oduu jallinni jiru dhugaatu jira jee haasaa jiru nama tokko durummaa jechuudha. Nama lubbuun nama hoggaa doote qoosu, nama immoo hoggaa namni hidhame qoosu, nama hoggaa namni rakkate qoosu, nama hoggaa namni beela'e qoosaa jiru jechuudha. Hojii rabbii gaafa ati badii daladdus inuma si argaa. Gaafa ati khairii daladdus inuma si argaa garuu inni sabrii abbaa sabriiti isumaa si hojjechiise isumaa kana si godha booddeen isaa immoo salphina ta'ee mul'ata jechuudha. Haa ta'uti namni hedduun isirraa haasa'ee jira, nama hedduutu ajaa'ibsiisee jira. Haa ta'uti namni kun immoo nama amma dura akkaan uummata Oromoodhaa arrabsaa ture. Bilisoomnee jirra bilisummaadhaan bilisummaa maqaa tokko waamee jaabda sabdaneessa taheen biyya ceesisuu qabna biyya bulchuu qabna jee haasaa ture. Yeroo ammaa kanatti aangoo qabaatee mirga qabaatee oduu jiraatee maaliif mirgi isaa ukkaanfama isaafis ni gala baga rabbiin agarsiise jechuu barbaadeeti. Akka cunqursaa fi uggurri jiruu fi akka dhiibbaan jiruu fi akka zulmiin jiru duraanillee garaaf jecha arguu dadhabe ammas garama isaatiif jecha arguu danda'a jechuudha. Dhugaa uummata argaaf duun taane garama isaatiif kaleessa garama isaatiif arguu dadhabe ammas ammoo garama isaatiif akka karama isaa deebite argee beekuu danda'a jechuudha. Amma dura garaaf jecha qadhusu jiraates akka arguu dhabeetiif yeroo jirtu arguu dhabee duun taane garaaf jecha dhossee ammas ammoo arguu danda'a jechuudha. Warroonni hafanillee fakkeenya irraa fudhatuu qaban. Milkeessaa miidhagaadhaa gaafa aangorraa buufamu waan jechaanii turee fi gaafa inni biyyaa bahee yaada san gabbaasa waan jechaa tureen reefuma kanaaf namuu arguu jira jechuudha. Dhiyangadda gollichaan gaafa balees waan barreessaa ture arguu jira jechuudha. Garuu har'a ulaa isaa geesseerti mataa isaarra geessee jirti. Faaruunni Oromoo qabuu fi jecha inni Oromoo laataa turee fi yaada inni Oromoo kennaa turee fi akkatti biyya bulchina jee haasaa turee fi har'a immoo caffee isaanii keessatti akkatti xiqqeessanii naa dhagahaa jechaa iyyaa bahutti adda durummaan ammoo feesbuuk irratti qilleessa miidiyaa hundarratti miidiyaa irratti hin dhiyaanne qabu irratti Oromoo arrabsaa ture kan akkasaa dhaaba isaanii keessaa Oromoo irratti duulaa tures hin jiru. Hayyoota Oromoodha, dhaaba Oromoodha, beektoota Oromoodha. Namni maqaa xureessaa faarsaa arraba maqaa badaadhaan itti jiraataa ture isa jechuudha dura adda durummaadhaan. Haa ta'uti immoo har'a duubatti hafeeti maaliif adda durummaadhaan nama aangoon kun kennameef hunda irratti dhaga'uu dhabe hirmaachuu dhabe jee komatee kaasa jennaanu dubbii isaatis kufaa godhan duraanuu kufaa godhan alatti dhiisan ammallee caffee keessatti kufaa godhanii dhiisaniif jechuudha. Kun egaa waan biraatii miti. Ati gaafa badaa taatee namatti gabbaatee nama tokko biratti badaa taatu rabbi biraa sitti dhufee badaa taa'uun kan kee kun akka badii taate beekuu qabda. Gaafa namni badaan si faarsee badaan si himatee badaan si komate akka ati badaa taate of beekuudha qabda of laaluudha qabda. Hawaasa qulqulluu bal'aa biyya alarraa biyya keessarraa jiru hundarraa inni
nama badaa tahee mallattoon badaadha dhahameefii jira. Amma deebi'ee warroota dhaaba isaanii keessas mallattoon badaa dhahameefii jira. Wanni isaaf hin jiru jechuu amma baada. Kan miseensa isaanii ta'e irraayis, kan hawaasa biyyaa ta'e irraayis, kan biyya alaa jiru irraa illee faranjuu dhaga'uun dhabdu jechuu badiisaadha inni uummata irratti dhiibbaa oofaa jiruu fi komachaa jiruu fi haasaa jiru. Haa ta'uti kaleessa bilisoomne irraa mirga qabna uummata keenya bilisummaa keessatti gonkumaahuu warroonni dur darban sun akka nutti hin deebinee fi shareen saara keessa yaatee amma hanna saamaa jirtu tuni akka nutti hin deebine dhabama goone sana jechi bilisummaa uummata gonfachiifnee jiraachuu qabna jaasaa ture. Egaa bilisummaan kalee argatanii har'a immoo ugura baarlamaa caffee isaanii keessatti haasaa marii isaanii keessatti hin dubbatin jedhanii afaan nama qaban bilisummaa akkami gaafii dharee innis la feesbuukii yuutuubii irraan dhabamu deebisuu qaba. Kanallee bilisummaan inni aangoo mataa jalatti himachaa turee fi ittiin dhaaddachaa turee fi irraa haasaa ture har'a isaaf ugura taate tuni bilisummaa akkamiiti hiikaa bilisummaadhaa ni beekamu hin beeku inni. Bilisummaa jechuun mirgi namaa kabajamuun dirqama walqixxummaan namaa jiraatuun beekama bara. Tan ati hojii gaggeessitee hojii kan kee taatetti hojjetaa jirtu irratti hirmaatuu dandeessuu fi hirmaachisuu dandeessu irratti uguramuu dhiisi hawaasni sibiliin harka qullaadhaa tokko dhufee mirgaan qaba yookiin yaadaan qaba jee yookiin namuu dubbachuun fedha jee mirga qaba dubbachuudha danda'a jechuudha. Bilisummaa eega ta'e mirgi namaa eega kabajame mirga namaa kabachiifne jechaa jiran seera kabachiifna jechaa jiran. Seerri maaliif siif hin kabajamne obbo Taayyee maal rakkoo? Mee nuuf ibsi kan. Rakkoon akkatti onnee si dhahee laphee si cufee ija si didiimessee fuula si gurraachessee har'a akkasii si dubbise suni uummata Oromoo amata meeqa biraan ga'ee jira jechuudha. Gabrummaan uummata Oromoo har'a si gabrummaan baarlamaa keessatti naa beekaa jettee harka baafatte suni maal si beeknaa miti hojii kan kee duraanuu beekna. Uummati Oromoodhaa bara meeqa guutuu nuuf beekaa. Lubbuun teenya diidabbadaa jirti. Qabeenyi keenya samamaa jira. Seera malee hidhamaa jirra. Murtiin seeraan alaa nutti muramaa jira. Lakkisaa nuu argaa jee uummanni alaa keessaa goosinitti iyyuu maal jechaanii turte? Warra hidhametti kolfaa turte, warra ajjeefametti kolfaa turte, warra bineensi nyaatee kolfaa turte, warra manni irraa gubatetti kolfaa turte. Kana yaaddatta moo yaaddattu? Ati immoo har'a onnee godhattee caffee keessatti lakki darbee jira carraansi darbeera siin jennaan carraansi darbeef kursirra isaanii fuuldura isa carraansi darbeef akkasitti ijji diimatee fuulli su gurraacha'ee utaaltee jechuu. Garuu Oromoon amata meeqa guutuu lubbuu dhabe. Dhaleen haadha fuulu duratti haadha du'a gartuu rarraafamtee ajjeefamaa turte. Abbaan ilmaan isaa bira bobbahee ganama galgala duugaran galiin koonnoo nyaatee mataa alatti argataniiran Harargee keessatti. Misiroon wal fuudhuudhaaf gabbaate oduu warratti ol hin deebiin intalli warra biraa baatee abbaan irsi immoo jaarsi ishiidhaa warra biraa bahee fuudheen dhufa jaartii jee gadi bahe karatti jinaazaa tanii galan jechuudha. Barataan moo barsiisaadha. Barsiisaan Wallaggaa keessatti mana keessatti ajjeefamee gubate. Wallaggaa Laqamtee keessatti moosatti lakki magaalaallee bakka Wallaala jedhamu mucaayyoo harka dudduubatti hidhanii jeessan gaafa uummanni gaddaa ture boohaa ture addunyaan guutuun Amaara Oromoo Islaama duun jen haadha du'a gartuu fuulduratti ajjeefame Oromoo maal jechaa ture. Gaafsa siibilisummaadha. Siibilisummaa haqaa ture. Har'a caffeen ati naa argaa jettuuf kun isa kami jechuu barbaadeeti. Mee obbo Taayyee nuu deebisa. Irratti kabajaaf. Akkasumatti Oromoon ati amma mataa kee qofaaf yaada hankeetti uggurame si duubaan dubbiin xumurame eessaa akka dubbiin dhufee xumurame wallaalteeti si rakkisee si yaachiseeti as baatee dubbatte. Oromoon ammoo lubbuu isaatuun ugguramee gara qabrii galaa jira. Qabeenya isaatuun saamamee irraa fuudhamaa jira. Seeraan maletti hidhamee amata meeqa jiraataa jira. Tokko lama waan himatamuu hin dandeenye waan akkaan haasaamullee hin xumuramne jechuudha. Santuun irra jira Oromoon inni du'a filatees inni baqa filatees inni saara filatee dhukkaasaa jirus rakkoo mudatee jechuudha. Siif galaa miti ree. Saniifuu ammaa siif hin galu amma akkasii dubbisu garaaf malee haqaafi miti. Garaan kun deemee booddee eessa galaa? Saaruma gala jechuudha. Garaan haalli isaadha osoma nyaatu inni fixa waan qabu isaan gaafa fixe booddeen isa saara sinaqa. Kanaafuu akka ati badaa taate
hawaasni duraanuu si baree arraba kan kee hunda harka qabatee taa'aa jira. Ka barreessitees ka dubbattees. Jaarsa naa oliitiin jettuu hayyuu Oromoo arrabsitaa. Dargaggeessa naa gadiitii ol guddataa bakka gahuun beeku jetteen kabaju ni arrabsitaa. Oromoon kaan shimbirroo girrisaa jettee arrabsitaa. Kaan ammoo shanee ergamtuu wayyaaneeti jettee farda wayyaanee jettee arrabsitaa. Fardi wayyaanee duraan itti fayyadaman turte wayyaaneen tokko suma dhaaba bidiyoo keessaayi sanii wallaaltee arrabsaa turte. Mirga bilisummaa gonfanne kana nagaatti kabachiifne jiraachuu qabna jettee haasottu sun immoo mirgi isaa maal sirraa mulqame bootaayee maal balleessiteeti. Silaa zaayyaa isheen tuu dhuufuu zaayyaatti hin dhuufne eessatti. Moo achuma keessa dhuufuu dhuftee uummanni sirra jibbeessi salphisuutti dhiiseetuma dubbisan keessatti. Haqa dhoksuun, shira yaaduun, shira jaalatuun, daba dubbachuun, saba ofii kijibuun akka kanatti nama xiqqeessa jechuudha. Xiqqinni kanaa ol xiqqaattu hin jiru. Ani miseensa guddaadha maaliif inni duuba haasa'ama jetteellee dubbattee kasi dhiisuu daran taati dubbattee sirraa fuudhuu dhabanii fuulumarratti dubbisan teesse laxxafuun xiqqinni kanaa ol hin jiru jechuudha. Akkuma uummata Oromoo xiqqeessaa turte caala rabbiin si xiqqeesse Oromoolleen si xiqqeessuuf jira. Hanga kana namni haqa Oromoo tuqe, namni haqa Oromoo dhokse, namni Oromoo gane tokkolleen falaan baane. Abbaa feetantissaa nama kabajaa argate Oromoo gane, waadaa Oromoo gane, haqa Oromoo dhokse, dhugaa Oromoo dhokse nama najahee nagaan bobba'ee galee jiru bareedee saba isaa keessatti hima as baasaati. Namni tokko hin jiru jechuudha. Inni haqa dhoksees jibbamee goodaa namaa taa'eeti jiraataa jira. Inni ganees goodaa namaa taa'eeti jira. Inni saamees dhokatee goodaa namaa taa'eeti jira. Inni haqa isaarratti immoo rakkatee haqa Oromootiif jedhee falmatee dhugaa dubbatee hidhamee hidhaa jira. Garuu gurri isaadhaa ala jira. Hin ukkaanfamne gurri isaa ala jira, maqaan isaa ala jira jechuudha. Guddaa maqaan isaatis bobbaa galli isaatis. Akkasii haqa saba ofii dhoksuun, saba ofirratti kijibaa haasa'uun, saba ofii zallamuun, jechan taaniin irratti bobba'uun nama xiqqeessa, gurra namaa balleessa, bobbaa gala namaa fokkisa, idimeen isaadhaa gadi jechuudha. Alagaan duraanuu alagaa siif hiran ta'u, firri immoo duraanuu badii kan keetiin si jibbeera, bakka ati isheentu tokkollee hin jiru jechuudha. Hamma kanaa warroonni haftanis fakkeenya irraa fudhaa. Haqa namaa dhoksuu fi dhugaa Oromoo dhoksuun, haqa biyya jallisuun akka namatti xiqqeessu arguu dandeessanii baga gartanii fayyaa taa jiraadha. Oolmaa gaarii jenna. Tanumaan dubbachuu barbaade jalqabanii jira wal salphisuudha itti afuufan.